يوم أكم comment tu t'appelles je m'appelle خجوبني أفهم مالي تكون بابا guys انت من غيسن خرانا ندبري ما جيتين انت الأباهم بين هذا بين ما جيتين سكان سفوز ما كم جيتين سفوز أبا كلنا أبوني غيره أركده نفوسي Sadiro, labi aku udah sekehet ya. Akka inni tijiru kunis waan taane sila qaraatii tana fixeen fedha beekta. Ati waa hundumaa foo akka yaada hiyyaa kana nutti haa taasisu. Inni waan gaarii irra ga'uun fedha. Kanuma kadhannamaa goonadha. Silaahuu ijoolleen ammaan tanaaf ishoo lafa ol kaanaan goobarraan abbaa fi haadha laalti. Rabbi haa qajeelchuunneef mudu'aa itti goonadha. Akka san hin taane. قانون هبا كم لقيا كم أباه فياده جبتوه جرة جبتها أخونا واسكي ما أنا كانت تصبير كذا وجرتها دوين أقول جرتها إيه هاتياسيس تيفيسيس namni gartee hanga jiru kana ibaadaa godhe hundinuu ni qajeelti beekta. Rabbiin waa qajeelchu. Rabbiin ijoollee tiyatanaas na haa qajeelchu muraada sii na haa agarsiisu jeete. Akkasitti. Itti jira. Du'aa guri jirta. Bereeda gabaabaa kishee. Takkanaati. Hojii isin maali jirta? Taa'umatti jira maali maal harkaa qabdu waan haare. Wallaahi baabaa kiyya kanattiin ni jira mi'a. Itti gadhiisee muuziqaa yooyoo. Samiraan deemu jiraan jee Samiraan. Akkam muuziqaa yooyoo. Akkam. Comment tu t'appelles? Je m'appelle خجوبني. أفهم مالي تكون. بابا guys إن زمان غيسان خرانا ندبرني جراتي. يا خانو تبغى. أما سناغروتي زي خايا باكوران من رانا باتني بيغاتي. دي سيما بغروتي كا. من رادي سنتي كينيا سان مالين بينو بيتا. أتي وهم تبغى هو تو إسا كينيا خجانا ما سانغرتي متي. وتو سانين ردي بتاني. Isini miti Oromoon hundinuu ni mul'oita. Aadaan keenya ganama akkatti lafaa ka'e. Isaa yoo kofoo jilbarraan ciranii maraatamu fayyada kun. Nuti huccuu ciramtuu hin uffannu wanta jilbarraan ciramtuu. Abba. Kana godhee. Baabaan dhaggeeffadhu. Zamana keessan dhugaadhaati marxoo malee akkuma aadaa teenyaa sanitti aadaa teenya jajjabeessanii. Nutis inshaallah aadaa teenya waan irraanfanne ammoo jidduma sanatti xiqqishoo gaati bar ni jiraami. أكلتي أكل لا ملء وما براتي متبر. يا أكل لا تين كمال بجنان. عادان دولهم تجان بيتين يسن دولهم تجان. خنارتها تتوقع إذن اللي أنا كلمتين وكانوا نبودان لفتان خنارت نبوكبوتان جتوا. هاي كاراتي هو يسانجيسن يونيفرسيتي مو يونيبا مال جنين كا أفان كانوا بينو بيتا. أمتا لما خيسي جتا خامة يسانجيسن. بابا برجع. Yeroon isaa yeroo teenyaati findaataadha akka ni beekame. Yoon siifime maas nabba balaa ixaatanaaf hin barre ifka qabaatumaan qaanfachaa maan soojjaa soo jira. Yeroo tii reetaan jira baaba. Yeroo tii reetaan jirtaan hin beekaa haa ta'u ammoo qaraatii san fixeetiin akka aadaa sanitti haa malas dhawa. Abba laal. خرجت بران سيره خرجت بران سيبيها أنا ما يروحي غيسان جرا أتي أمان تسمرات بولا أفان جبات تكلنا أنا باخي تقول أكلم تيسير بتوها بربها ستة أفان جبال صف ولا بكون كاني أنا مهرون نجيبي سبلي ستين جبال يا ربا كم نقول تيسير وقا أفاني بافة تكلنا أفان جبال خلنا نبتدئه سرين جبتي سيحاجة يلتشودا وهم دماغه آمين آمين يا رب سيحاجة يلتشو آمين يا رب نبيته نتي خفو إسن جلبرة روتو تنافي خفو أكا غافا لون غموجيتا كان وطني آتنتانا لون كنياو ندى إسابي تدور ما نف جنان نتي ورا آدام بول ورا قداد بول
awwalni qaraatii kana akkana sinaquuf sirratti akkana umrii ta'e guutuu fixeef akka qaraatee na caaltuuf addunyaan tun namni isa caalu nam tokko hin fedhu jira ilmi ammoo abbaan akka ilma caalu ni fedhaa jiran antanaan si hin fedhu jira. Dhugaagati. Ilma abbaa caalu saniin si barbaadu jira beektaa ati ammoo achiin jirtu kunoo yooyyoo baanan kana bakka hin taaneen si harkaa jira. Akkana gara. Maali akkana jechuun nuti nu bira arrabaa bakkun. Baraatuma kanarra bee fi naasawa. Abbaa yoo kana gabbaatee agarte ilmi namaa lafan deemuun siin jee samiirra malee. Lakki biitii jijjiiramte waa bakka halee isaas hin jirtuuti. Ati isaan san keessa akkatti hin mul'anneen du'aa isuu godha. Amiin yaa rabbi. Abbaa baroonni siin jechuu dhufe ni beektaa? Waan akka wayitiin siin marii jechuu dhufe barbaada. Lakki bara shayxaanni na dadhabee si jallisee na fakkaatte. Ilmaan sheekaa duraanuu shayxaanni ni jallisaa jiran sheekaa uqqaa dadhabee ilmaan jallisaa jiran beekte. Yaa sanuma rabbi natti hin godhiniin du'aa godha. Mee ati yaanni ati amma irra jirtu maali barataa yuunivarsiitii waggaa lamaati. Abbaa amma waggaa lama fixe sadaffaa fi hin deemu. Sadaffaa kana gisee fixe. Fuudhuun fedha alarraa hin galuu fedha akka namatti. Silaa tan laaltanii jirti. Ni jirti. Warri isaanii eessa? Warri isaanii ni jiran. Eessa bakka tan? Akkanaaf akkana. Akkanaaf akkanaan bikkan qabdu? Ni jiran. Mee hankan isin jiru intala haadhaaf abbaa ni beeyta. Abbaa. Yeroo haadha abbaa barbaadan jiru. Yuunivarsiitii keessa wal barre micoo. Harmarra wal bartan jechuudha. Iddoo barnootaa wal barreen abbaa. Maal jeetiin intala abbaa hin beekne haadha hin beekne maal jeetiin si fuusise mee akkam jeetiin si fuusise mee. Harmarraa hin ol qabee mana si fida. Abbaa kanatti naan loliin kaasa. Geetiin siin jiru jira. Bar aada qabna intala abbaa fi haadha ni beektaa isin jechuun jira bar intala abbaa fi haadha beeknaan si dura deemeetiin akka aadaa keenyatti alaa si galti intala abbaan beekne haadha hin beekne akkam jeetiin alaarraa si galti. Iddoo barnootaa wal barree. Haadha fi abbaa ni beektaa gosa taayoo ni beektaa. Akkana jechuun nuti duratti tokko alfuun intaltee afran qalloomoo torban anni yaatimoo ituudha jennee akkasii wal gaafan warra intalaa gosa intalaa. Karaarraa akkama fuutu tana. Nama moo isin maali karaarraa akkam jeetiin si fuusis. Hayi abbaa akkasitti sila hin beekne illaa isin akkasii wal qorattanii wal fuutan. Intala fuudhuu deemnu haadha laallee fuun haadha madaallee abbaa madaallee fuun gosa isaanii qorannee fuun akkasii walitti kannin. Ati amma jalarraa kaateeti na balleessuu deemtaa shaniiti harmarraa qabuqaa qabdee naafitti. Dhaanni akeen na dhaalchisime seenaati. Aadaan teenya tana laalluti. Intalti tun ta'a abaluuti gosti isaanii takkanaati ganti isaaniiti qosumti isaanii akkana. Takkaawu afran qalloo takkaawu torban anni yaa'e takkaawu ituudha akkasitti gosa addaan baafneeti qubsumaa wal fuun. Wal qorannee ilmi abaluu ni dalagata intalti abaluu haati akkami jenne nuti biyya teenyatti intala haati subii haatee hulaa duraa waan haxooyne hin fuun. Yaa abbaa. Ati seenaa qabdaa mee akkaataatti ummaati fuute mee irraa xiqqoo na tobachiisne abbaa. Akkaataan ummaati itti fuudhe naafi ummaan ta'e mormata akka keessa warri keenya nu guddise warri kiyyaaf keessidhaatis odootuma wajjin guddan nuti warri keenya akka maatiitti waan wal beeku fuudhee waliin nu kanneettudha. Isiis intala Oromoo qulqulluudhaanis Oromticha qulqulluu qe'ee takka waliin guddan jechuudha. Maatii takka keessaa nulachuu wal heerumne akkana kun akkanatti wal fuune. Intala abbaa beekan tan haadha beekanii tan warra beekanii jalla. Akkasii wal fuudhuu ture. Karaa deemtuu hundaa ogaa ni fuudhee shaniiti jalarraa haatee na balleessuudhaaf hundeen teenya Oromoo qulqulluudha maqaan qabnu nuti. Hayi gaa abbaa akkas taanaan. Inni dhagaa. Tafagoorra. Hayyee. Tan maqee keessa waliin guddataniitu gaariidhaa jetti. Akkasii. Kanaaf gaa tan maqee keessaatiin fuudha gaa. Hai, keetana ijoollee dhiiraa malee dhalaan jirti. Narra dhiisan. Hoggaa yaaddu. Narra dhiisii jee narra dhiisi baaba nageetti. Mucaan yeroo maal akkanatti yeroo akkanatti oowwe. Silaa shayxaanii na dadhabee ilmoo na jalaa jallisiin jeetiin du'aa godhu jira rabbi naa qajeelchu. Mucaan maal matee akkana na jalaa oowwe. Ati khayrumaa ni qaceela. Khayrumaa ni qaceela rabbi naa qajeelchu. Talmaan du'aa itti godhadha ilmoo tiyyamoo.
Amelia. 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 أبا أكلنا أبوني غيره ما تبتدي أركده نفوسي أما أركده نفوسي أما أركده نفوسي نقرتي سبه أما نغازي هاي أركده هاي نغاز هم اللي القودة تبيمتي ناس مدين أخذته سيدي باتيني هلو لا يسيدن ها يسي هاي توني أسينا باتيمتي يسي الموت كومو يسي daa'imni turreefu iyyuu waggaa sadii geenyati akkamitti yoomaa yaaddoti daa'imni qotaarraa jaalala inni qabu jettanii akkamitti yaadde ani ka jedhu baa akkamitti daa'imni qotara yoomaa jettu jaalala akkamitti irraa si qabu yaadeeti abbaan kiyya gaafa haadhi fuudhu isaanis qootu waliif hannanii fuudhanii mooraa keessa waliin guddatanii akkamitti gurguddatan booda walii hannan anis akkas fuudhee mooraa naageeffite naafaa guddisuudha kanaafuu akkuma abbaan kee ummaa ta'e wajjin mana guddatee booddeen ummaa ta'e fuudhe san aadaa teenyaanis ganuu qabu jechuufi. Kana ta'e duuba. Abbaa gorsa keetu kun cuftinuu. Haa ta'u. Kanaafuu akkasitti gorsitetti kaa kana wajjin ilma kee kan akka goote godhiiti keessaa bahe hani keessaa bahee jira. Akka jaalalaa sun waatu jira.